صحابان كن عبد الله ابن زبير جدما غافتو كن نبي محمد صلى الله عليه وسلم سابا إبيتين إيجا إسان رابه فوراني عبد الله فاكيسي قدينك إجرانين سنبود عبد الله كن فاقر إرقام ربي ديبئ إيجا سي رسول صلى الله عليه وسلم مالف كل فتاة جرانين مالف كل فتاة إيجا فاكيسي ديمي جرانين عبد الله نس إيجا يا إرقام ربي بكنا من تقهين أرقنت إنك إجرين رسول صلى الله عليه وسلم شكني إن أقدي jedhanin Abdullaanis eeyyee hin dhugee baru jedheen maaliif dhugdaa kun bar dhiiga narraa baheedha akkasuma immoo dhiiga dhibee narraa baheedha jedhaniin Abdullaanis sababa dhiigni keessan qaama kiyya seeneen ibidda jahannam jalaa baha jedheetiin dhugee jedheen mee egaa obboleewwan anuu isinoo jaalala ergamaa rabbii akkamiin ibsitan akkamiin ibsina السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في الله إخوتي في الله بك جبت نداتو نقاف رحمن ربي إسني ولين هاجراتو أكسمس أبتي أمري كيسني كيس ربي بركة إسني فاكاو إن شاء الله أران كناك إسايو كانوا سينا أجايبا كابت إيدي بيت انجرا سينا كون سينا صاحبتيتا إيغا رسولا أجي يو كانوا لكم سيتي هنك الأماتي نفانا ترى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا سورة الأحزاب خيال الدم سدرا جلقمني دبي مقال ربي الرحمن إسا دنيا رتي أممتوته هنداف تأي كان أمو آكرات رحمن إسا مؤمنة قفاف تأيتي قلني إسا فاتأو رحمتا فنجيني نبي إسا رتي حاجراتو إرقا كان أمو ربي قرآن إسا كيستي أكستلا مؤمنتوتا الرا إيراس تأي دوبرتوتا كان كنتان وربين إسانيف كنرا أكسما نموت أكان إيماني إساني ججبوت جرا إساني را كان وربي فوادا قلن كان قوتان جرو كان نمبرو أمو كوادا ربي إساني قوتوف كان قبي تاني كان فوادا إسان كان صحبة عندها مالك صحبني وربي فوادا قلن كسما حجتراني هنقل بوساني كنا نتلي جتشورا واتوكو وادا ربي ساني قوتو في اللي قبرادا وكسما وادا ربي ساني اللي قوتو رجتشورا eegaan obboleewwan kiyyaa seenaa saxaabotaa dubbachuuf dandeettii qabaachuu osoo hin taane haa ta'u garuu jaalaluma isaanii irratti hundaa'ee amma rabbiin naaf laaffisee isiniif qooda inshaallah isinis warra qooda irraa fudhatee guyyaa aakiraa itti milkaa'u rabbiin haa taasisu egaa akkuma ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam nuuf himanitti namni guyyaa qiyaamaa nama jaallate wajjin ta'a jedhan nuunis nama saxaabota isaanii jaallate jannata keessatti isaaniif rasuula faana taa'uun haa taasisu jecha seenaa saxaabaa tokko waliin ilaalla saxaabtichi ani arra irraa tuquu fedhe seenaa ajaa'ibaa kan nama hawwatu kan qabudha innis dhiiga nabiyyi keenyaa liqimsee qaama ofiitti kan makeedha maqaan isaas Maalik ibn Sinaan jedhama biyya madiinaatti dhalatee guddate namoota jalqaba rasuulatti amanarraas isa tokkodha nama ruuhiif waan qabu hundaa rasuulaaf fidaa'ii taasiseedha gaafa lola Uhuud sanas ilma isaa Abu Sa'iid al-Khudrii kan jedhamu fuuldura rasuulaa fide yaa ergamaa rabbii mucaa kiyya kana jihaadaaf qopheesse waan ta'eef maal jettu jedhee isaan gaafate subhaanallah mucaan isaa waggaa 13 ture umuriin isaa waan jihaadaaf hin qaqqabneef rasuulli sallallahu alaihi wasallam akka hin deemne dhowwan duuba Maalikiin kun gaafa lola Uhuud rasuula faana ture rasuulli keenya gaafa sana baay'ee miidhaman ilkeen isaanis ni cabde kuufiyyaan sibiilaa isaanii karaa lamaan mataa isaaniitti lixxe sahaabonnis lolli duraa duubaa waan itti banameef gargar faca'an
namuu qobuma isaa loluu malee eenyumti wal quba hin qabu turan. Nabiyyi irraa adda bahanii turan. Shayxaannis wayitii Mus'ab wareegamu sagalee ol qabee Muhammad du'eera jedhee lallabe. Gaafa kana sahaabotatti dachiin dukkanaa'ee gariin erga nabiyyiin darbanii duniyaa gubbaa jiraachuun koo hin barbaachisu jechuun waraanatti lixee wareegama. Nabiyyi Rabbii biratti hafanii kan lolaa jiran namoota muraasa qofadha. Isaan irraa Talhat ibn Ubaydallah kan nabiyyiin namni shahidee lafarra deemu ijaan ilaaluu barbaade isa haa ilaalu jedhaniin. Ammas Sa'ad ibn Abi Waqqas kan xiyya kuffaaratti roobsisuun kuffaara isaan irraa deebiseedha. Xiyyi isaa dhunnaanis rasuulli xiyya isaanii hunda kennanii fi darbadhu fidaaka abii wa ummittiin jedhaniin. Ajiib! Jarri kuffaaraa gaafa lola Huud sana rasuula ajjeesuu irratti xiyyeeffatanii dhufan. Garuu nama Rabbiin eegu eenyumti waa gochuu hin danda'u. Sahaboonni muraasni sun xiyya akka roobaatti gara rasuulaatti darbatamu sana isaanirraa qolachuun kuffaarota isaanirraa deebisaa turan. Keessumaa Talhat ibn Ubaydallah amma harki isaa laamsha'utti xiyya gara rasuulaatti darbatamu harka isaa dura qabuun rasuularraa qolataa yookaan deebisaa ture. Gaafa kana sahaabtichi ani jalqaba maqaa isaa kaasee kan dhiiga rasuulaa liqimse sun wayitii rasuula bira gahu kan fuulli isaanii hundi dhiigaan laaqame arge. Yeroo kanatti fuula rasuularraa dhiiga kana arraba isaatiin arraabee fuula isaanii qulqulluu taasise. Achumaan dhiiga kana gariin sahabotaa tufi jedhaniin, haa ta'u garuu Maalik abadan hin tufu jedhee liqimse. Achumaan rasuulli akkas jedhan. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل خالط دمه دمي فلينظر إلى مالك بن سنان رواه الحكيم. نمني قرى نمني يقني كيا فكان إساء ولتما كمي إلى بربادي مالك ابن سنان ها إلى وجرا. أمس نمني يقني كو إيقا إساء تما كمي إبت إساء هنتقطو جرا. أجمع sahabtichi kun dhiiga rasuulaa gara qaama isaatti ergama booda namticha rasuula rukutee kuufiyyaan isaanii akka isaanitti lixxu taasise sana barbaaduu jalqabe. Haa ta'u garuu adaan isaa waan ga'eef kaafartichi maqaan isaa Waraab ibn Sufyaan jedhamu tokko isatti ba'ee seefiin isa rukutee achumaan shahidee biyya Huud ta'uun jiruu isaa goolabe. Rabbiin isaaf sahabota hundarraa haa jaallatu jechaa hubadhaa obboleewwan kiyyaa. Dhiigni rasuulaas ta'ee kan nabiyyoota hundaatu xaahira akka ta'e ulamaa'in irratti walii galaniiru. Sababni isaas osoo xaahira ta'uu baatee silaa nabiyyiin akka Maalik dhiiga isaanii hin liqimsine qabu turan. Ammas ulamaa'in wanti qaama nabiyyiirraa bahu kamuu xaahira jedhama. Kanarratti ragaan hedduutu jira. Kanaaf jennaan sahaboonni hundi dafqa isaanirraa ba'uun kan urgaan isaa miskii dooran urgaa'uu irraa arganii ofitti argachuu walii isaanii saamuu turan. Akkasumas hantuufi isaanii kan nama kamiifuu dawwaa ta'e tokko lafa hin buusisan turan sahaboonni. Ergaan obboleewwan turan seenaan sahabotaawwan irraa dubbatamee dhumuus miti. Mituu anoo isinuu mee keessattuu faayidaalee maal gochuutti jirra? Karaa isaan akka kana ta'anitti amaanii nu biraa gahan hordofuutti jirra moo karaa biraa hordofuutti jirra? Wallaahi akka nama yaaddessa. Hadiisa isaanii barachuutti jirra moo waa biraa barachuutti jirra? Guyyaatti hadiisa meeqa bannee dhaggeeffachuutti jirra? YouTube kanarraa irra caalaa kan ilaalamaa jiru hadiisa rasuulaati moo muuziqaadha? Muuziqoonni miliyoonaan ilaalamu. Hadiisni garuu daawwaan sheekoliin daawwaan ustaazotiin godhan meeqaan ilaalamuutti jira? Mee of haa ilaallu. Qur'aana bannee ilaaluutti jirra moo boraatii godhannee rafuutti jirra? Warri qaraanee isaan qaraanee barsiisuutti jirra moo
saaxinitti illee cimnee bira ta'aa jirra. Anaaf isiniif kan keessatti of ilaallatuudha. Diinni akkasitti qulqulluu isaan bira ga'ee itti fayyadamaa jirra moo isaatu itti fayyadamaa jira? Qofaatu amma isiniin jechuu barbaada. Dubbii koraa asumatti hin goolaban. Hanga viidiyoo biraan walitti deebinutti wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah, Rabbi jecha isin jaalladha. Waa'ee keessanii na yaadadha.